Fiilmiin imimmaan koo jedhuu fi kitaabni dhugaa keenya jedhu guyyaa kaleessaa hoteela Ilillee Intarnaashinaalitti eebbifamee jira. Fiilmii imimmaan koo jedhuu fi kitaabni dhugaa keenya jedhu magaalaa Finfinnee hoteela Ilillee Intarnaashinaalitti eebbifame. Sirni eebba fiilmii imimmaan koo fi kitaaba dhugaa keenya jedhu kan Injiinar Daani'el Gammadaatiin qophaa'e yoo ta'u, bakka keessummoonni hedduun argamanitti sirni eebba isaatii gaggeeffamee jira. Botokumaa fiixee kitaaba dhugaa keenya jedhu qarshii miliyoona 2 bitanii jiru. Waltajjii irratti pirezidaantiin Maccaaf Tuulamaa Obbo Dirribii Damsee deeggarsi taasifameefii jira. Pirezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa Obbo Dirribii Damsee gorsaa dhaabbata Botokumaa fiixee ta'anii akka tajaajilan akkasumas mindaa ji'a birrii 10,000 akka kaffalamuufi Obbo Tokkummaa fiixee waadaa galaniifii jiru.